Vincile lo legno che rodina nyata ya gamro ya rodina e zambada onna te vincile lo legno che rodina nyata ya gamro ya rodina e zambada umni karu noromota che rollo ne zambada mi jumbal ma zabondota Digero roti kalmata, whoops, kudam teni salvata, parole la esambata. Onna te vincile lo legno, che rodina nyata, ya gabro, ya rodina esambata. Onna te vincile lo legno. Ya gamro, ya rodina e zambada Omna vinin tu kesisa Abda chube kasamisa Karifanzi alam fata Ya gamro, ya rodina e zambada Ya gamro, ya rodina e zambada kun saganta marii keenyaati sagantaa marii keenyaa irraa keessatti haala uummata Oromoo gabrummaa jala jiru irratti uummanni Oromoo tattaaffii godhaa fi hiriirri godhaa jiru irratti marii goonaa marii keenyaa irraa keessatti keessummoota nama laa qabadhee jira keessummoonni koo warra jalqabaa obbo Tasfaayee Abdiisaa jedhamu obbo Tasfaayee Abdiisaa yeroo dheeraadhaa fi gabrummaa ummata keenya irra jiru kanarraa akka bu'uuf dura ta'anii tattaaffii guddaa godhaa turanii tattaaffii isaan godhanii adda durummaadhaan ummata hiriirsanii ummata keenya akka inni hiriiree gabrummaa kan ofirraa buusuuf tattaafataa turanii haala kanaanis har'as immoo biyya alaa keessaa biyya Jarman isa tokko biyya Jarman keessa jiraatu biyya Jarman keessaa adda durummaadhaan uummanni keenya socho'ee akka inni mirga isaa falmatuuf tattaaffii guddaa kan jiru godhanidha. Isaanis immoo magaalaa Berliin jiraatu. Ittaansuuni qeerroo Muhammad kan jedhamu biraa qabaa inni immoo biyyuma Jarmanii magaalaa Firaanfurt jiraata. Inni immoo adda durummaadhaan qabsoo qeerroon gaggeessaa jiru irratti hirmaatee adda durummaadhaan tattaaffii inni guddaa godhaa jiru qooda gahaa kan qabaatudha. Innis akka fakkeenyaatti 2015-16 kaasee falmaa diddaa gabrummaa gaggeeffamaa ture keessatti adda durummaadhaan innis tattaafatee hojii guddaa hojjetaa ture qeerroo keessatti bu'aa gaarii buuseeraa isan of biraa qaba. Keessummoota keenya yeroo keessan aarsaa gootanii sagantaa marii keenyaa irratti dhiyaachuudhaaf baga nagaan dhuftan isin jedha. Anaa dhufu. Inillee asirratti nu affeertanii haala biyyaa akka marii goonu nu affeeruu keessaniif galatooma. Ayyee. Galatooma baga affeerraa keessa. Okay. Ayyee gaa suldumaaniin gaaffii xiqqootu darbaa gaaffii koo jalqabaa obbo Tasfaayedhaan eegalaa. Obbo Tasfaayeen haala uummanni keenya keessa jiru irraa ka'uudhaan falmaa mirga dhala namaa irratti hojii guddaa hojjechuudhaan haala uummanni keenya irra jiru irratti dalagaa guddaa dalagaa jirtu. Akka kanaani hiriira addunyaa kanarratti gaggeeffamaa jiru keessaa biyyi Jarmanii isa tokko. Biyyi Jarmanii keessaa immoo adda durummaan ka'ee amma mootummaa amma abbaa irreetiin uummata keenya ajjeesee awwaalchalee dhoowwataa jiru uummata keenya bineensi bakkeetti nyaataa jiru kanarratti falmatee akka abbaa biyyummaa ta'uuf adda durummaan dalagaa jirtu. Haala kanarraa ka'uudhaan baatiilee darban gaafa 31 kaasee haga baatii ammaa Seepteembarii 4tti falmaa guddaatu ture. Falmaa guddaa ture kana keessatti immoo qeerroon adda durummaadhaan
dalagaa injifannoo gonfachiisaa turanii haala kana keessatti adda durummaadhaan isin hawaasa kana ijaartanii hawaasa kana wajjin deddeemaa jirtu. Haalli kun mee akkamii nu ibsa? Maaligaa haala darbe miidiyaa garaagaraa gubbaarratti akkuma dhageessanii egaa uummati garbummaa jalatti bulee kaasee gaaf tokko garbummaa kana tole jedhee hin fudhannee qabsaawaa ture. Kana keessatti du'aatiin hidhaan biyya dararamee biyya ba'umsaa waan beeknu. Kunis immoo kana waan duubatti hambise otoo hin ta'in daranuu yeroo yeroodhaan tooftaa garaagaraan jabaachaa deemaa dhufee keessaayyuu waggoota bara 2015 kaasee amma 2018tti aan uummati Oromoo haqaa fi mirga isaa gonfachuuf godhee hundi keenya kan beeknu qeerroo fi qarree daa'ima otoo nafiin ulfatoo nafiin jaarsa waggaa 80 otoo nafiin gara nama 5,000 olee wareeguun keenya waanuma beekamu. Uummati baay'ees madaa'ee kan mana hidhaa keessatti miidhaa guddaa argachaa ture. Bara kanas egaa hiriira keenya biyya alaa keessaayyuu biyya Jarmanii fi biyya Awurooppaa keessatti haala bifa adda addaatiin qindeessuun ilmaan Oromoo biyya Jarmanii keessa jiran keessaayyuu qeerroo qarree qorra otoo hin jedhiin aduudha otoo hin jedhiin keessaayyuu kan yaadadhu bara 2016 guyyaa 3 cabbii keessa bulanii miidhaa mootummaan yeroo sanaa TPLF uummata keenya irratti agarsiisaa ture mootummaa Jarmaniitti himachaa turanii dhugaadha himannaan isaanii kunis dhaggattee deeggarsa biyya keessaa fi biyya alaa Oromoon godhu akkanumas immoo mootummooti garaagaraa hubannoo keessa galchuudhaan bara 2018 mootummaa Abiyyi mootummaan TPLF fariinee akka mootummaan Abiyyi amma jiru kun aangoo irratti ba'e hundi keenya hin beekna. Egaa calqaba gubbaarratti waan baay'ee kan biyya keessaa biyya alaa keessatti mootummaan Abiyyi kun deeggartii akka fakkaataa ture. Kunis kan dhufe kanuma lafaatuun ta'in paarlaamaa gubbaarratti ba'e nama kana booda hin ajjeesnu namni kana booda himu kana waan kanan dura bade hundaafuu paarlaamaa fuulduratti kaasee dhiifama gaafachuusa gara biraa gurmuu biraa otoo hin ta'in mootummaan mataa isaatu shororkeessaadha. Nama cal jennee hiinee hin qoranneetu hin jedheetu waan waadaa hedduu galee fi biyya alaaf biyya keessatti deeggarsa waan argate waggaa 2 fi yeroodhaa fi akka hiriiraa waan akkanaa kana dhaabnee turre. Haa ta'u malee yeroo ammaa kan akkuma hundi keessan beektan biyya keessatti gochi ilma namaa gubbaarratti hin godhamne bara jaarraa 21 keessatti uummata Oromoo irratti gochaa jira. Mootummaan Abiyyi kan nafxanyaadhaan waan jedhu kanuma kan ta'een gooneerra kanaan dura garaagaraa keessatti qooda fudhannee dubartooti illee mataa isaaniitiin kophaa isaanii hawaasni illee garaagaraa godheera. Haalli kun ammas ammachaa waan deemeef gaafii keenya kanaafis dhageettiinsaa karaa mootummaa biyya alaa argatu malee irra caalaa biyya keessatti uummata keenya hidhuun ajjeesuun ammas itti fufuu waan jedheef qeerroon biyya Jarmanii tooftaa baafachuun gaafa 31 uggurraa embaasii mootummaa Itoophiyaa irratti godhee jira. Sana keessatti dallaa keessa alaabaa mootummaa Itoophiyaa kan ilmaan Oromoo ficcisiisaa buusuudhaan alaabaa qabsoo Oromoo fannisuun guyyaa sana kaasee amma guyyaa 4tti embaasii fuulduratti uggurraa gochuudhaan hojii takka illee akka hin dalagne godhaniiru. Kana qofaa miti gaafas guyyaa 3 dubartoota hiriira wayyaa aadaa uffatanii siqqee qabatanii
magaalaa Berliin keessatti bakka mootummaa fi biyya alaa gurguddaa jiranitti hiriira guddaa gochuudhaan waraqaa hiyyannoo kennaniiru. Gaafa afurii immoo walumaa galatti ilmaan Oromoo biyya Jarmanii keessan jira heddumminaan magaalaadhuma keessatti gara miidiyaatti illee deemanii miidiyaatti waraqaa kennachuu kaanselar aamti kennachuu bakka adda addaatti godhaniiru. Egaa injifannoon guddaa nuti arganne kan hedduu na gammachiise warra embaasii bira jiran ollaa jiraatan namooti ummati Jarman achi gubbaarratti isaan tumsa nu godhan tokkotu baay'ee hedduu na gammachiise. Tumsa guddaa gochuu duwwaa otoo hin ta'in elektirikii nu kennuun mana fincaanii akka dhimma itti baanu bishaan illee akka isaan irraa deemnee fudhannu waan hedduun nu barbaachisu hundaa nu godhanii kana duwwaa miti dhufanii jabaadhaa nuti illee isin gargaarra jedhanii tumsa guddaa nu kennaniiru. Kana innaan allu injifannoo guddaadha. Waan guddaa hojjenne ammoo gaa kun sadhumaa miti gara fuulduraatti immoo tooftaa fi sagantaa baafachaa jirra ammayyuu irratti hojjechaa jirra. Yeroo fi qarree waldaa biyya Jarmanii jiran faana egaa ammaaf kanuman jedha hiriirri guyyaa 5 darbe kun baay'ee walitti hidhaa kan qabu uggurraa embaasii hiriira dubartootaa hiriira waloo walitti qabsiisne guyyaa 5 goone kun muuxannoo guddaa irraa arganneerra gara fuulduraatti kana caalaa hiriirota akkana akka qopheessinu irraa baranneerra jechuun barbaada. Tole guddaa galatooma. Muhammad gara keettan dhufa. Akka amma obbo Tasfaayeen jedhanitti gaafa 31 qeerroon embaasii Itoophiyaa dhaqee to'achuun isaanii yaadatama. Sana keessa ati adda durummaadhaan yeroo naannoo embaasii sana geessanii adda durummaadhaan alaabaa fudhattee fuuldura deemtee namni tokko achi embaasii keessa kan hojjetu baheetu karaa deemaa jiru si argellee bilbila bilbiluudhaan qeerroon dhufan jedhee fiigaatu jiru duukaa buutee embaasii akka hin seennellee karaa dabarsitee embaasii sana akka to'attaniidha. Haalli itti to'attan embaasiin sun akkam ture? Nuti nama muraasa turre namni muraasa xiqqaatee nama 34 jennu natti fakkaatu obbo Tasfaayeen arganii jiranii isaanii duwwaan dhufaa jiran ture. Ijoolleen immoo osuma ufin beekan ijoolleen maaliif waan kan haqi muddamaa turanii muddamuu bira jaarate ijoolleen kun waa balleessuun isaanii iyyuu nafu osuma deemaa jirru tokko hojjeta embaasii wayiiti embaasichima keessaa gabbayee gara paarkii deemee gara konkolaataa isaa deemuu ture. Osuma deemuu turuu nuti akkana yoo akka nu argee kiisii fudhateedha haasawa mattuu jedha afaan isaaniitiin mattuu jedhee dhaabbadhu enya ምንም አናርግም እኛ ለአንድ nama tokko ajjeesuudhaaf deemnu qeerroo mattuu jedha nu afoo fiiga dhaabbadhu nama nuti waasin goonu nama ajjeesu yookaan nama nani nu afoo fiigee nu baasicha bira dabarfatee dhixee ijoolleen akkuma fiigure axiriirraa inni sun dabarfatee nuti axiriirraan utaallee seennee ijoolleen seenanii walakuma seenneen namtichi eegduun embaasichaadha innillee sodaatee gara achi aanuun achi fiigee ijoolleen tokko itti finnaa isaa miti barbaannu nama tokko miti nuti sirna nama fixaa kana ugguruudha malee nama tokko waa gochuu fi miti jedhanii ijoolleen irraa wal dhoggine. Eegasii alaabaa keenya alaabaa isaanii alaabaa ammallee durillee uummata keenya jala dhumataa ture san gabbuufnee isii san tatarsaasnee addaan babaasnee alaabaa warra sabaa ibsitu
keessaa qabdu san keessaa baafnu. Maaliif uummanni sabaaf sablammiin Itoophiyaadhaa urjiin sun akka isa bootaa buututti amana waan ta'eef ka isaanii osoo keessaan tuqin ka warra nama nyaataa durillee har'allee ummata keenya jala du'aa ture ajjeesaanii ture ajjeesaniitu alaabaa san itti uffisan jedhanii akka waan injifannoo ta'eefi alaabaa isaanii san tarsaasnee lafa buufnee alaabaa itti amannu ka ofii jaalannu ka bootaan buuti jennu hundinuu yoo isaan gabbaanu jedhan hin baanu maalii fi ijoolleen hundinuu suuraa nama nu ajalaa ajjeesanii obboleewwan keenya akka ajjeesan ilmi namaa akka saree mataa kutanii bineensa nyaachisanii bootaa qooshaashatti yookaan gatanii ummata kun obboleewwan keenya obboleewwan Oromootii nuti Oromoodha. Warri ajjeesan kun obboleewwan keenya warri ajjeesaa jiru kun warra maafiyaa mana kana dhuunfatee mana keessa jirudha. Kanaaf ummanni kun akka seera jala nu oolu barbaannaa ummata kanaaf asii keessaa hin baanu kun tajaajila warra nyaataa jiru as deebi'anii isaan haga dura dhufan qatanii duraan paaworii fuula addaa wayitiin nu dhufanii yoo dhufanii jedhan namni hundinuu ijoolleen baay'ee galateeffachuu barbaadu ijoollee tasfaa'ee kana fa'a ijoollee shamarran isaanii ijoollee jajjaboo ijoollee asii dhalatan ta'anii ijoollee akkas jajjabduun argina dhugaa baay'een galateeffadha. Ijoollee shamarran sadii xixiqqoo takkiin poolisa ajaafoo dhaabbatanii kun obboleewwan keenya kadhumataa jiru obboleewwan keenya. Kanaaf warri fixaa jiru ammoo jara kana hin baanu jedhanii achuma ni kadhaa keessa seenanii kadhaa keessa seenanii kadhatanii eegasinullee nuti fatummaa qabna as keessaa gabbaahatii ala keessa taa'aatii bootama kana gabbaahatii mormadhaan hojjechaa turanii achi obbo Tasfaayeen keenya isaan fa'aa dhufanii hoogganoonni keenya akka abdiisaa dhufanii abdii mooshinii jechuudha. Inni fa'aa dhufanii maal namni jaalatee ala qorra san keessa yookaan rooba san keessa buleen oolu maaliif deeggarsa ilmaan keenya nullee waan goonu qabnu obboleewwan keenya akka du'aa jiru sun rasaasaafatti nu qorri uumaa miti jennee guyyaa 5 achi jala bullee oollee akkasi ture wanti Berliinitti ta'ee qanii baasichaadha gabaabumatti. Tole galatoomii guddaa galatoomii ibsanuu kennitettaa obbo Tasfaayee gara keessanittan as dhufaa haala qeerroon injifannoo kanatti argachuu danda'e irraa kan ka'e hawaasi addunyaa guutuun ijarra buufatee jira. Haalli tokkummaan Oromoo addunyaa kanarratti mul'achaa jiruu fi haalli qeerroonii fi uummanni Oromoo biyya Jarmanii tarkaanfii kana fudhate yookaan miidiyaa addunyaatii fi addunyaa biratti akkam ture mee nu ibsa. Akkuma inni duratti galma gubbaarratti jedhe waggootii lamaan kana keessatti gara waan biyya keessatti deemuu fi abdiin gale kun uummata galanii sun hin ta'a jedhee xinnoo dadhabee ture. Garuu idda gooti keenya qabsaawaa obboleessi keenya Hacaaluu idda du'ee asi biyya alaa fi biyya keessatti tokkummaan Oromoo hedduu cimee waan nama gammachiisu akkuma jedhe akkuma kana dhageenyeen guyyaa 2-3 keessatti hiriira guddaa tokko qopheessine namuu bakka hundaati walitti dirmachuu fi haala jiru kana keessa sirriitti hubannoo gochuudhaan jarjartiidhaan hiriira guddaa tokko akka qopheessinu godhanii hiriira kan akka gaariitti qopheessine kanaan duras. Amma yeroo kana innaan ilaalu biyya keessas ummati Oromoo yoomii caala tokkummaa isaa cimsee
mootummaa naftanyaa kana dura dhaabbachaa jira. Akkuma beeknu waraana guddaatiin yeroo ammaa kana keessatti gochi ilma namaa irratti hin godhamnetu uummata Oromoo qaqqabaa jira. Har'a biyya keessatti mana hidhaa qofaa otoo hin ta'in manni barnootaallee mana hidhaatti garagalanii kaampiin wattaadaraa hunduu mana hidhaa ta'ee darbee mana abbaa nama hidhu iyyuu hin beekamu. Nama baay'eetu akkanumatti hidhamee ji'a 2 ji'a 3 booda argama. Akkanas ta'ee uummati Oromoo yoomii caala tokkummaa isaa cimsee mootummaa kana hudhee qabee jira. Mootummaan kun akka amma haala jiru kanatti biyyaa fi biyya alaa keessatti uummati takka ta'ee akka ta'e kanatti kufaatiin isaa yeroo gabaabaadha. Namni mootummaan tokko uummata gubbaarraa dhageettii gaafa dhabe yeroodha. Dubbiin yerooti malee kufaatiin isaa nafu. Ammoo kana mootummaa Abiyyi kun garuu kufaatii isaa baay'ee daddafee dhufuusaa hin agarsiisa. Karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa garaagaraa. Akkuma jedhe egaa amma nuti Jarman keessatti hawaasota qabnaa, qeerroo, jaarmaa hedduu qabna. Jaarmaan kun akka duriitti otoo hin ta'in yeroodhaan walitti dhufuudhaan akkuma beektan yeroo kana yeroo koronaatii haa ta'u malee haala addunyaan kun teknooloojiidhaan guddateen karaa Zoom, karaa Skype wal arginee yeroodhaan marii guddaa gochaa jirra. Kun abdii kenna. Karaa biyya keessaa akka hedduu baay'ee kan nama gammachiisu qabsoon kun amma guddatee cimuu isaa kan agarsiisu har'a dubartooti Oromoo guyyaa guyyaadhaan sodaa tokko malee qawwee sana hundumaa baatanii otoo reebamanii otoo hidhamanii mootummaa kana dura dhaabbatanii hiriira isaan ba'an kun qabsoon kun yeroo ammaa kana guddatee gara dhumaarratti ga'uusaa agarsiisa. Isa kuni baay'ee haamlee nuu kennaa jira. Kanaaf waa'ee biyya alaa kana keessa akkuma jedhee ciminni baay'ee jira. Amma hawaasa addunyaa dhaabaa jirra. Hawaasa Awurooppaa dhaabaa jirra. Oromoon Awurooppaa fi addunyaa keessa jiru hunda isa bara 2018 dura caala wal hubannoo fi wal tumsa guddaatu jira. Kun abdii naa kennan akka amma deemutti baay'ee hedduu nama gammachiisa jechuudha barbaada. Galatooma obbo Tasfaayee akkuma isin jettanii haalli qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummanni keenya biyya keessaa biyya alaa jiru walitti dhufee tokkummaa isaatiin hiriiraan ibsachaa jira. Sagalee warra biyya keessaaf ta'aa jira. Hiriira guddicha darbe gaafa 4 Seepteembarii gaafa 4 darbe irratti illee irratti hirmaadhee argeen ture. Sana keessa namoota tokkollee kan inni gaafadhee miidiyaaf dhiyeessee jira. Isaanis yaadii isaan jedhanii nuti uummata keenya biyya keessa jiru obbolootan keenya harmoota keenyaa fi abbootii keenya dhumaa jiran du'aa jiranii bakkeetti ajjeefamanii awwaalcha dhabanii bineensi nyaataa jiru kanaaf sagalee ta'uudha. Fituu asitti wal geenyaa nuti kana booda wareegamne illee kan saayinuuf hin caalu yoo wareegamne kan jedhanii yaada naa kennan tokkummaan isaanii baay'ee waan nama raasuudhaa fi miira keessa isaanii kan isaan dubbatanidha. Guddaa galatooma. Nan jechuun barbaade gaafa 31 imbaasii gaafa qeerroo naqanii weerara sana keessatti miira guddaatu ture ijoolleen qeerroon keenya. Sana keessaallee namni imbaasii keessa dalagu tokko yeroo inni dhufee seenuuf jedhutti ijoolleen miiraan keessa kaa'anii utaalanii keesseen jennaan mucaan tokkollee akka tasaa utaalee gaafa jedhu poolisii wajjin wal qabee yookaan immoo kufeetti kan inni gara mataa isaatii kana madaa'ee itti dabalee immoo ilkaan illee irraa cabeera mucaa kana agarsiisee ture naan argeen ture mucaan kun miira keessa galeeti kan inni dubbachaa ture. Haala achirraa ilaalte sanaa fi tokkummaa qeerroo gaafa sanaatii fi uummata Oromoo Jarman keessa jiru itti dabalee uummata Oromoo biyya keessa jiru fi addunyaa jiru kana mee akkamitti baalte akkamitti madaalta haala sochii amma jiru kanarratti? Kana jechuun namni jaalatee hidhamuu barbaadu. Namni jaalatee yookaan hidhamuu seera biyya kanaa afoo dhaabbatu yookaan barbaadu hin jiru. Namni waanuma biyya ta'aa jiru sallaa
malee akka isaan yoo hidhame yoo namni maanguututti onnee isaa yaada isaa gara biyya isaa deebi'ee ummata isaa kan dhumaa jiru kanaaf uforeeguudhaaf osoo namni kun osoo biyya jiraate maal ta'aa jedhe kan jettu ilaaluu qabda. Kalammata ammoo jabeenni qeerroon humnaan amma jiru an takkaayyuun argine dhugaa rabbi. Ka durru tokkummaa jedhanii miti tooma jiru. Jarmaniititti hookaa akka naannoo jiru kana akkan beekuun namni kanii guyyaa walitti dhufee wama biyya isaa haasaa, wama tokkummaa haasaa, akkam goonaa haasaa namni taa'ee rafee bulin jiru. Hatta silkii walitti bilbilee waa'ee biyya isaatiif waan godhuu qabu tokko waliin marachaa jira namni. Micaan miidhame sun anuu argaa ture waan kana akka seeraatitti yookaan si gaafachiisa waan ta'eef irraa hoggaa turanii micaan emotional ta'eetuma fiigee bahee poolisoonni achi jiran poolisoota kumaandoodha. Poolisoota kumaandoodha malee poolisoota taraayyuu miti qanii sana aga torbee tokko ka eegan uummanni achi eegaa ture. Micaa ittuma bu'ee micaan lafa kufee ilkaan ta'ee kanaanillee dhaamee ture micaan. Aga dhaamee hospitaala keessanii micaa sana dhugaa dubbachuu waan inni jira jiru achumatti dhaabbannee qanii jalqabaatu dubarta imbaasii keessatti hafan ture. Ka imbaasii keessatti hafan sunniin osoo bahaa jiranii ijoolleen aariin jiran siin jedheera. Jalqaba balballi isaanii cufaa ture aariin balballi imbaasichaadha cufaa ture. Micaan wayii aariidhaan gaduma fiigee warra achii bahu san poolisa qabatee deemu. Poolisa harkarra maree deemu asuma laastikii wayii itti gadhiisee mataa dha'ee laastikii mataa irratti dhoowee micaa sanis akkasuma qabatanii iniinellee maal taatee jennaan kun obboleessa kiyya ka du'e an gocha amma godhe waan godheeyyuu hin beeku. Ati obboleessa kee osoo namni si jalaa ajjeese agam agasi miidhumbeeytaa jedhee micaani ay sirriidha kuni emotional taatee jirta ammaa fi mana galii jedhanii isallee mana geggeessanii hidhaan yookaan amma akka warri namni tokko hidhanii namni bijaa hidhamee amaarree silsaan jedhan tokko achumaa nuu achi taa'u nama 26 poolisiin Jarmanii hiitee jettee miidiyaa isaanii irra gadhiiste. Namni hidhan eenyu na ajaa'ibe sunis garuu namni hidhame tokkollee hin jiru keessa namni waa jedhanii hin jiru. Hatta akkuma obbo Tasfaayee jedhanii warri ollaa sun akka waan bishaan isinii finnuu bishaan nuu fidan elektiriika nuu fidan toolee ta'uu barbaadan maal isin barbaadan tokko ammoo warri ollaa Jarmanii achi aanu ammoo deeggarsa kennarraa fuduraa nuu fidee nu nyaachisaa ture tokko waan nuti qooqa jirru si'ee nyaata baatee nu fidaa ture maaliif kun miidhama keenya nu dhiisii ormillee argeeraa jechuudha. Kanaaf tokkummaan keenya akka sibiilaati baay'ee cimee jira baay'ee cimeera ammas kana caala daran cimuu qaba kanuman jedha. Guddaa galatoon waan baay'ee ibsite anis kanuma waan hin quba qabuufan yookaan yaada kan akka bal'inaan ibsitu yaadeetanii obbo Tasfaayee mee gabaabumatti waan yaada gabaabaa naa ibsa haalli jabina uummata Oromoo amma jiruu fi qeerroon jajjabinaan of kennanii socho'aa jiran kun mootummaa kanarratti haala qabsoo amma eegamaa yookaan mootummaa kana naasuu keessa buusee jira. Kanaaf maal ta'uu qaba jettanii yaaddu mee gabaabumatti naa ibsa. Lakki kun ifaa gala mootummaan kun rifannaa guddaa keessa jira. Rifannaa kanas miidiyaa qabuu fi ganama galgala soba waan hin taane akkuma obboleessi koo Mahammad jedhe soba haasa'aniituma haamlee isaanii fi jabina isaanii agarsiisuudhaaf amma kaleessa
malee leengadda paarkiin eebbisiisa jedhanii akkanatti wataadara agarsiisus kuni waanuma sodaa isaanii sirriitti mul'isa agarsiisa. Warri diktaataraa kun innaa kufanii innaa waan jedhan arganii gaafuma lafatti kufan duwwaa of beeku. Kanaaf wanti ummati Oromoo amma qeerroon keessaayyuu tooftaa ala arfaffaa godhaniiru uggurraa diinemaanii geejjibaa. Tooftaan kun hundaa isa calqabaa isa lammaffaa isa sadaffaa isa arfaffaa kanannaa duuka ilaallu akka nama poolitikaa beekutti akka waanii jedhutti yeroodhaan guddachaa dhufuusaa yeroodhaan tooftaan sagantaan isaan baafatanii deeman kun amma namuma karaa gubbaarra deemanii ganda deemanii nama reebu malee amma hiriira gubbaarratti dhugaa dubbachuuf qeerroon hiriira gubbaarratti akka duritti baay'ee waan hin taaneef sagantaa baafatanii gurmuu xiqqoodhaan waan nama deemaa jiru kana hundaa waan ugguuraniif miidhaan karaa qeerroo jiru kun baay'ee gabaabaadha warra kanaan fudhatan. Kuni tooftaa baay'ee jabina agarsiisaa, bilchina agarsiisaa. Akkuma jedhe immoo duratti hiriirri amma karaa dubartootaa deemaa jiru kun babal'achaa guddachaa amma gara naannoo Finfinneetti ol siqaa dhufaa jira. Egaa wanti guddaa ummati Oromoo yeroo ammaa kana keessatti biyya keessatti kana caalaa of ijaaree qabsoosaa kana bifa garaagaraatiin bal'isuutu irra jira. Akkuma hojjechaa jiru kana caalas immoo waa'ee qawwee kanas hidhachuu waan namni qawwee qabu amma akka Tigiraa argine kanatti ulfinaaf kabaja ofiis uummata ofiifis eegsisa. Isas karaa kanaanis of jabeessaa kana lachuu waliin qindeessee gara fuulduratti deemuutu irra jira. Yoo kana ta'e garbummaan amma nurra jiru kun miidhaan nurra jiru kun yeroo isaatu baay'ee gabaabbata. Kana ta'uu baannaan calqabnee dhiisnee isa calqabnee dhiisna taanaan miidhaa guddaatu nurratti dhufaa jira. Akkuma duratti jedhee kufaatii mootummaa kanaa waan baay'eetu agarsiisa. Akkaataa immoo uummati Oromoo qabsoo gochaa jiru kana miidiyaa gubbaarratti illee hundaa hin himanii. Ammoo haalli isaa akkatti deemaa jiru kun baay'ee abdii namaa kenna. Yeroo gabaabaatti akka injifatu abdii baay'eetu waan baay'eetu mul'achaa jira jechuudhaan barbaade. Galatoomaa ani amma gaaffii koos illee gara xumuraa ga'een jira. Yeroon keenyas dhumeera daqiiqaa xinnoo qabna. Maammadi dhaamsa yookaan ergaa kan qabaattu yoo ta'e qeerroofis uummata Oromoofis waan dhaamtu yoo jiraate daqiiqaa tokkoon sii kennamee. Dhugaa rabbii isin jedha mootummaa kana akka inni kufee amma kuffisnee numayyuu mootummaa ofii ijaarannurra qophaa'uu qaba jedha uummanni Oromoo. Lammataa immoo kufaatii isaa maaliin beeka? Anuma fakkeenya godhachuu dandeessa. Abbeeraa kiyya nama sadii. Abdallah Hasan, Roobaa Hasan, Hajji kiyya nama mana hidhaa ugguree maatii tokko jechuudha. Maatii tokko. Kun amma mootummaadha jettamoo maatii tokko nama shanii ummanni maal godhan amma biriyyan abbaan umrii hoggaa hidhaatii hidhu mee achi kun akaakayyuu argee jira abaabayyuu godhe jettamee rabbii kenne maal godhe namni gaafu jaarsaa gana ga'u nama umrii hoggaa 80 kadhuma miiliyoonni 40 dhumatee nama hafu. Yaa uummata Oromoo jabaadhaatii namtichi kun Oromoo fakkaatee nu seene. Oromoo fakkaatee afaan Oromoo dubbatee afaan Oromoo afaan keenya haasayaa an Oromoodha jedhaa nu seene kun Oromummaa qabaachuu dhiisi afaan baratee garuu dhugaadhaa namtichi afaan Tigreetuun beekaa afaan kaanuun beekaa afaan hin barataa afaan
normaalidha. Jara uummata Oromoo tana akka goone ofirraa darbinee bilisummaa keenya mirkaneeffachuu qabnaan jedha. Waan biraa maal jedhaa miti jechee hin qabu dhugaa. Namticha kanaaf jechee hin qabu. Tole obbo Tasfaayee gabaabsa isiniifan kenna gabaabduu tokko kan keenya dhumeeraati. Haa ta'u waan hundaa jenne irraa ila qabsoo irra jirra. Qabsoon kun waan hundaa waan akkanumatti tola namaa kennu hin jiru. Wareegama hedduu guddaa barbaachisa. Kanallee kaffalaa jirra. Lubbuudhaan qabeenyaan uummati keenya waan irraa barbaachisu waan duubatti harkifate takkallee hin jiru. Ila filannoo lama qabna. Inni tokko garbummaa jalatti isa hama eenyummaa keenya aadaa keenya hundumaa gannee garbummaa jalatti jiraachuudha. Inni lammaffaa karaan inni jiru akkuma amma jiru kanatti qabsoofnee akkuma addunyaa kana gubbaarratti ilmi namaa haqaa fi mirga qabaatee eenyummaa isaa maalummaa isaa biyya isaa aadaa isaa hundumaa gonfatee bilisaan jiraachuudha walabaan jiraachuudha. Kana lamaan keessaa filachuudha. Kuni waan asii achi nama deemsisuu miti. Ejaa kana wanta amma obboleessi kokka jedhe kanatti waan duubatti nu hambisu tokko iyyuu hin jiru. Warri diktaataraa yeroo hundumaa qawweedhaaf humnaan waan jedhu keessa isaanii odeemtee ilaalte oofaadha baroomtu hin jiru. Amma salfii agarsiisu nama doorsisu amma namni uummata Oromoo du'a sodaatu. Namni haqaa fi mirga isaa dabarsee kennu hin jiru. Amma namni afaan isaa dhiisee eenyummaa isaa dhiisee biyyi isaa diigamtee akka duriitti kutaa 14 irratti nu cicciranii kuni abjuudha. Abjootan isaanii nuti waan isaan hojjetan miti jabaannee ciccinee tokkummaadhaan guddaa tokkummaa keenya eegnee tooftaaf sagantaa qabsoo kana ittiin deebsisnu akkuma kanaan dura injifanne warra TPLF injifannaa goone inni kun immoo amma sanaayyuu humna hin qabu.